Akkam jirtu maatii miidiyaa dirree barnootaa kun tuutooriyaalii koorsii sooshaal antiroopoolojii irratti isiniif kennamaa jirudha. Chaaptar 6 irra geenyee jirra. Chaaptar 6 koorsichaa jalatti immoo waa'ee kastamarii waa'ee aadaa ilaalla jechuun instituutiiniiwwan yookaan jaarmiyaalee aadaa lookal gavarnaansii ilaalla. Bulchiinsa akkamii bulchiinsa jiramiti naannoo tokkoo yookaan immoo piis meeking instituutiinii. Sirna bulchiinsa naannoo tokkoo piis meeking instituutiinii yookaan immoo piis meekingii fi piis ristoor kan godhan instituutiiniiwwan yookaan jaarmiyaalota aadaa akkasii ilaalla jechuudha. Chaaptarii kana jalatti tuutooriyaalii baanaan obboleessa keessan olii baratichidha kan inni si wajjin turu yuunivarsiitii Finfinneetti School of Law irraa baratichi jechuudha. Paartii kanaan immoo kan laallu maatii miidiyaa dirree barnootaa waa'ee indigenous and local governance. Indigenous and local governance. Bulchiinsa akkamii indigenous kan ta'e. Indigenous jechuun baay'isuu kan biyya keessaa kan just kanuma ofii kan ta'e jechuudha. Yookaan immoo gara biraatti kan hin dhaalle wayiin jiran jire. Yaa indigenous jennaan sanani local governance. Indigenous system of governance have widely been employed to maintain social order across Ethiopian regions. Nabigaa naannoowwan Itoophiyaa keessatti indigenous systemiin yookaan indigenous of governance bulchiinsi fakkeenyaaf gadaa faantamma kan keenyadha miti kan eessaayyuu dhaalle nuni kan keenyadha biyya akka dimokiraasii maalii kana biyya biraarraa waan dhufe miti soorii dimokiraasii bu'uurrisa miti gavarnaansiiwwan tokko alleenii kan ta'an jiru garuu kan ofii keenya indigenous kan ta'e kanaaf gavarnaansii yookaan bulchiinsi akkasii kun egaa Itoophiyaa keessatti bal'inaan yeroo employed ta'an yookaan hojiirra oolan ni argina. To maintain social order jechuunis nageenya hawaasaa tokko tiksuuf jechuudha. Understanding of indigenous system of governance helps us maaliif nu gargaara waan kana hubachuun jechuun indigenous systemii bulchiinsa indigenous ta'e indigenous jedhee ma fayyadama maachi indigenous jechuun hiika isaa eegasinitti hime kan keenya kan ta'e eessaayyuu kan hin finne kan biyya keessaa jechuudha indigenous jechuun kana hubachuun kan inni nu gargaaruufi to know our cultures aadaa keenya baruuf and will help us enhance intercultural understanding intercultural jechuun aadaawwan baay'ee jira biyya tokko keessa hariiroo isaan gidduu jiru sana yookaan wal hubannoo isaan gidduu jiru maal gochuuf fooyyessuuf enhance gochuudhaaf nu gargaara jechuudha. Maaliif uummanni Oromoo indigenous governance mataasaa qaba, gadaa qaba. Gaamoon immoo mataasaatti geediyoo warri geediyoos mataasaatti qabu daree wogaa qabu gaamoonis jechuun akkuma kanaan dura isin jedhe aadaawwan lamaaf isaa ol gidduu kan jirudha. Intiraan immoo wilijiini aadaa wal fakkaataa gidduu waan jiru hariiroo akkasii. Kanaaf aadaa adda addaa yookaan hawaasa adda addaa gidduu government indigenous governance jiru akka fooyyessan enhance gogoon akka dinqisiifan nu gargaara. Waa'ee kanaa beekuun kun akka objektiivii jechuun hin dandeessu. Gadaa laalla jalqaba irratti gadaa of Oromoo gadaa Oromoo jechuudha. The Gadaa is one of the well studied indigenous system of governance baay'ee kan qo'atame jechuudha. Inni kuni gadaan jechuudha. Indigenous governance system of governance bulchiinsa sirna bulchiinsaa kan keenya kan ta'e kan biyya kamurraayyuu kan hin dhaalle baay'ee kan qo'atamedha. Faranjoonni warri adiis qo'atanii jiru. Asmaroom Laggasee faantis qo'atanii jiru. Famous anthropologist Asmaroom widely known for his ethnographic study dhaan kan inni beekamu. Ethnography jechuun maal jechuu akka ta'e illee turreeni. Qorannoo ethnographiitiin namacha beekamaadha Asmaroom Laggaseen. Oromoo political system yookaan sirna siyaasa Oromoo kanaa sirriitti qo'atee jira jechuudha Asmaroomi. Waa'ee gadaa keessumaa waa'ee gadaa qo'atee jira. Three approaches to the study of African society. Inni kunis waa'ee gadaa irratti qorannoo biraadha kunis. Approachiiwwan sadi. Bara three approaches African study qo'annoo Afrikaa ilaalchisee approachiiwwan sadi inni jedhamu kuni 1973 kan maxxanfame Oromoo Dimokiraasii
Inni kun immoo 2000 kan maxxanfame Oromoo Dimookiraasii Indigenous Political System kitaabni jedhamu jechuudha 2000 kan maxxanfame. The Gadaa system is an age grading institution of the Oromo Zatas. Baay'ee sirriitti beektu waa'ee gadaa waan ta'eef asirra baay'een turu. Complex systemidha. Age gradingidha immoo akkasuma umuriidhaan kan ittiin grade ta'u yookaan kan qoqqoodamu classification akkasiidha. Sirni gadaan beektu umuriidhaan hunduu responsibility qaba. Complexity of administration system of administration. Baay'ee walxaxaa kan ta'e sirna bulchiinsa akkasiiti. Baay'ee ajaa'ibaa kan ta'e jechuudha. Bal'ataa jechuun kan namaan galle jechuutu hin taane hierarchy mataasaa kan qabu, sirna mataasaa kan qabu, akka jechuutti law making and dispute settlementii qaba. Kan seera tumuu, qaamni seera tumuu hin jira, qaamni seera hiikuu hin jira. Kana hunda qaba. Baay'ee complexidha jechuudha. Gadaa is widely mentioned as an egalitarian, democratic jedhamee kan inni kan jedhamuuf kanaaf jechuudha gadaan. System of governance yookaan sirna bulchiinsa democratic kan ta'edha gadaan jechuudha. Dimokiraasii ammayyaatiin waan wal fakkaatuuf jechuudha. Kanaaf bu'uura dimokiraasiitti gadaan kan jennuuf kanaafi. The Gadaa system political power is transferred from one generation set to other every 8 years. Waggaa 8 waggaa 8 darba gadaan aangoon hin beektu sirna gadaa keessatti aangoon waggaa 8 dhaloota lama tattaanutti darba jechuudha. Generation yookaan lama tattaanutti darba. Gadaa officials fakkeenyaaf ofishaalota gadaa keessaa abbaa gadaa kan jennuun jira. Abbaa gadaa, abbaa seeraa, father of law, serve for 8 years. Warri kun waggaa 8 erga bulchanii booda leave their position to the new generation of gadaa officials. Labata haaraadhaaf yookaan labata taanuuf dabarsu aangoo isaanii. The law making process has rooms for wider participation of the people. Law making process in isaas akka dimokiraasii ammayyaa kana fakkaata jechuudha. Nama baay'ee kan hirmaachisuudha jechuudha. Riferendamii fakkaata jechuudha akkisa. Nama baay'eetu dhufee seera kana tumata jechuudha. Nama baay'eetu walitti dhufee seera kana tumata. Hirmaachisaadha jechuudha. Participatooriidha gadaani. Gumii gaayoo fakkeenyaaf Booranaa keessatti hin beektu. Gumii gaayoo law making assembly. Waltajjii Booranaa keessatti seera tumuudha gumii gaayooni. Yaa'ii haaraa immoo an equivalent of gumii gaayoo ammoo walisoo Oromoo walisoo keessatti yaa'ii haaraa jedhuuni equivalentiidha jechuudha. Gumii gaayoodhaan jechuunis qaama seera assembly yookaan immoo waltajjii seerri irratti tumamuudha jechuudha. Are a good example that held every 8 years revising, adopting, making and publicizing customary law. Warri kun egaa waggaa 8 walitti dhufanii maal godhu? Seera tumu, revise godhu, keessa deebi'anii ilaalu, adapt godhu akkasuma immoo wixinuu danda'u, seera haaraa baasuu danda'u, tumuus danda'u, make gochuu danda'u jechuudha. San booda maal godhu? Publicize godhu, illabsu jechuudha seera sana. Argatanii akka amma nagaariif gaazexaa irratti maxxanfamu kana isaanis akkaataa seera itti labsan qabu seera sana akka namni hundi beekuuf jechuudha. Kanaafidha dimokiraatawaadha kan jennuuf gadaa sistamiini. The indigenous systems of governance among the Oromo also include maal of keessatti hammata akkasuma conflict resolution jaarsa biyyaa fakkeenyaaf literally elders of soil land jaarsa biyyaa ingilifattoon biyya lafa yookaan soilii biyyoodha hiike jaarsi immoo elderiidha. Hiikni isaa garuu jaarsa biyyaa jechuun gaambeettu sin maaliif isinitti warra disputii furan beekoo warra ta'an warra walitti bu'iinsa furanidha. Geediyoo baallee isaan kun immoo saawuzarn Itoophiyaa keessatti salmata warra kibbaa kana keessatti gara sanatti uummata geediyoo yoo ilaaltani isaan kunis indigenous system of governance qabu jechuudha. Isaan kun kan gadaatti wal fakkaata baay'insa. Kan gadaatii wal fakkaata akkuma gadaa jechuudha. For example, both are grading system qabu. Classification muriidhaan jechuudha. And exercise periodic transfer of power qabu. Jechuun periodicidha yeroo itti aangoon darbu waggaa 8 akkuma kan gadaa jechuudha kan isaanis. The role of religion is high in the two indigenous system of governance. Gaheen amantaa
guddaadha jechuudha. Akkuma kan gadaa warra kanaa keessatti gaheen amantaan taphatu guddaadha. Fakkeenyaaf amantaa waaqeffannaa gadaa keessatti warra kanaa maal akka ta'e beekuu dhiifama jechuudha. Amantaan gahee guddaa taphata as keessattis. Law of the Gedios called seera jedhama. Akkuma kan Oromoo akkuma gadaa jechuudha seera jedhama. The General Assembly is the highest body of Gedion indigenous system of governance. Akkuma kana immoo yaa'a jedhuuni keenya kana gadaamaadha yaa'ii dhamire kan uummata Gediyoo immoo Gediyoo Baalee immoo yaa'a jedhuuni. The Abbaa Gadaa is the leader of Baalee. Gediyoo jechuudha liideriidha. Asittis gadaa keessattis liideriidha jechuudha. Liideriidha kan hogganaadha abbaan gadaa. The Baalee system has a body of laws called seera. In general, Gediyoo system of governance has the following major institution. Yaa qaba, yaa'ii General Assembly jechuudha kuni. Seera customary law, seera aadaa, abbaa gadaa, council of elders. Yookaan immoo mana maree abbaa gadaa jaarsolii jechuudha. Kana sadan qaba. Dara waggaadha kan bira. Dara waggaa. Kun immoo uummata Gaamoo biratti beekamaa kan ta'edha. Dara waggaani. Gaamoo did not have centralized political system kan akka Oromoo centralized kan ta'e hin qabani. Giddu galeessatti kan dhufu hin qabani. Gaamoo people were organized into several local administration locally known as Deres. Deres jechuun baay'ee mandara jechuudha. Afaan isaanis Deres. Deresii 40 ol naannoo santu jira jedhama. Uummata Gaamoo keessa jechuudha. The highest body of the indigenous governance is the Dara Dubbushaadha. Dara Dubbushaa jechuun highest body qaama olaanaa indigenous governance sana keessatti jechuudha. Qaama olaanaadha. Dara Dubbushaani. Akka kunoo kan ammayyaatiin yoo wal bira qabdan amma hierarchy qaba miti ree hunduu jechuun gulantaa qaba. Hirkanii qaba jechuudha. Gulantaa qaba. Akkuma sana jechuudha. It has the responsibility. Dara Dubbushaan is the responsibility akkamii qabu? To make and revise customary law. To make seera uumuu fi revise gochuu keessa deebanii ilaalu. Itti gaafatamummaa akkasii qabu. To resolve major dispute that cannot be solved at lower level. Sadarkaa gadiitti walitti bu'iinsa furamuu hin dandeenye fura akkasuma Dara Dubbushaan jechuudha. The Gaamoo indigenous system of governance embraces the Dara Waggaa. Dara Waggaa jechuun customary law jechuudha. Dara Waggaa jechuun seera aadaa jechuudha. Seera aadaa jechuudha. Inda Dara Dubbushaa Assembly immoo hin jira. Assembly Dara Dubbushaa Council jechuudha. Yaa'iin jechuudha. It is believed that telling a lie and hiding the truth, especially at Dubbushaa assemblies, are considered as violation of taboo. Sobuun akkasuma dhugaa dhoksuun akka maalitti ilaalama? Violation of taboo. Akka waan taboo jechuun waan dhorkamaa tokko jechuudha. Waan dhorkamaa uummanni waan balaaleffate tokko. Kanaaf isa cabsuudha. Safuu cabsuudha. Sobuuni dhugaa awwaaluuni. Which would lead to spiritual pollution. Kun immoo spiritually warri namni sun maal ta'a ni xuraa'a jedhama. And then leads to misfortune including lack of fertility. Misfortune yookaan immoo miidhamawwan akkasii kanaaf saaxilama. Fakkeenyaaf lack of misfortune akkasii yommuu da'umsa irratti yookaan qaama irruu dhalchuu danda'u warri suni waan akkasii jedhamee amanama jechuudha. Biliifidha. Illness ni dhukkubsata maal jedhamee amanama. Yoo dhugaa dhoksee fi yoo sobe jechuudha. Days of human being and livestock. Bineeldi jalaa du'uu danda'a. Namni jalaa du'uu danda'a. Horiin jalaa du'uu danda'a jedhanii amanu. Kun egaa Dara Dubbushaa Assembly irratti sobuun akka hin danda'amnedha jechuudha. Dhugaama haasa'uun akka irra jiraatudha. Kan inni nutti argisiisu jechuudha. Kun egaa warri kun sadan akka fakkeenyaatti kan ka'anidha. Local governance Itoophiyaa keessatti indigenous kan ta'an eessumaayyuu kan hin dhufne garuu biyyuma san keessatti naannoo hawaasuma san keessatti kan biqile indigenous governance jechuudha. Warra sadan kan akka fakkeenyaatti kaasnee ilaallee jirra. Paartii taanuun immoo kan wajjin ilaallu 6 intra ethnic conflict resolution. Intarii booda ilaalla gara dhumaarra. Intra immoo jennu hawaasuma sana keessa hawaasa wal fakkaata
ethnic community wal fakkaataa san keessa konfliktii yookaan walitti bu'iinsa yommuu uumame akkamitti akka furan institution yookaan jaarmiyaaleen walitti bu'iinsa furan ni jiru gaa isaan laalla. By the way warri seera warri barattanis jechuun tura deetan ilaaltanii fayyada yoo gara fuulduraa galuuf karoora qabaatan jechuu koodha. Tarii immoo utuu seera barachaa jirtanii viidiyoo kana kan bantanii baratta. Maaliif kaastamarii loo keessatti iddoon kun sirriitti barsiifama waan ta'eef jechuudha. Koorsii kaastamarii loo jedhamu keessatti. Oliyaar bartichaan ture. Tuutoriyaalii faanaanii viidiyoo dirree barnootaatiif haara warta sabskiraayib gochuu akka hin daganne. Baay'ee sin jaalladha immoo. Baay'ee sin jaalladha. Baay'ee nama rartu. Nagaan naa tura. Paartii itti aanu wal argina. Baay'ee.